kabajamtootaaf jaalatamtoota uummata Oromoo maraa fi har'a guyyaa har'aa keessummaa tokko qabadhee isinitti dhiyaateera. Keessummaan keenyas maqaa isaatirraa eessaa akka dhufee fi eessaa akka jiru ibsaa kan nu taasisu garuma isaatti akka manuma isin dabarsuu barbaada. Maqaan kiyya Ashuu Baqqalaa Gabreen naan jedhani garee miseensa garee Awwaa Birraa Birraa Magaalaa Caffee Dhumsaadha. magaalaa Caffee Dhumsaa. Yoo danda'e iddoo kana maal hubattee jirta? Tole nuti guyyaa har'aa naannoo kanatti kan argamne naannoon kun godina Shawaa Bahaa Aanaa Gurguddaa Gadda Garmaama keessatti argama. Gadda Garmaama kana keessa immoo akka hawwata turizimiitti daawwachuudhaaf kan karaa dhufne holqa Hulluuqqooti. Holqa Hulluuqqoo kana immoo akkuma daawwattu kana bishaan isaa gubbaarra hawwata turizimii kana qofa fuulduras baay'ee jira. Holqoota garaagaraatu jira. Holqa turizimii jedhamu jira. Holqa awwaalcha lagoo jedhama. Isaan kana keessa tokko irratti holqa Hulluuqqoo kan jedhamu Gadda Garmaama keessatti argama. Bal'inni isaa meeqa akka ta'e, dheerinni isaa meeqa akka ta'e odeeffannoo isaatti gadi fageenya daawwata. Kanaaf daawwachuudhaaf gara irra Har'a ganamarraa kaatanii daawwachaa jirtan natti fakkaata. Mee Hulluuqqoo kanarraa maal hubattanii maal nama gammachiisa ammamitti gammachiisee jira? Ammamitti dhamaatan as ga'uudhaaf? nuti amma wanni asirraa hubanne tokko akka daawwannaattis akka bareedinaattis hubannee jirra. Inni lammaffaan immoo uummanni naannoo kana daa'imni kun gannaaboon akkatti yaa'uu danda'a. Uummanni immoo otoo gannuma qofaa yoo ta'e ennaa inni fuute akkamitti akka yaa'uu danda'an osuma bishaan gubbaarra dabru isaan bishaan jala dabran yoo bishaan jala ga'e ni roobas immoo asirratti caamsatanii uummanni baay'inaan jiraachaa kan akka turedha kan odeeffannoo isaanii dhageessa waan ta'eef kana daawwannaa irratti Yeroo inni akka asii fakkaatutti Hulluuqqoon kun uumamaan moo namoonni jedhan argaman iddoo fakkaatan? akkan odeeffannoo dhageessu yookaan immoo akkuma ilaalamee mul'atu waan isa waan harka namaatti hin fakkaatu waanuma uumamaaf fakkaata waan ta'eef kanuma uumamaa jennee haa fudhannu. Kanama daawwachaa jirru kun uummanni naannoo laga gamaatiin jiran harree kana jalaan naannoo daawwatanii gosoota bishaan kana osoo bishaan kun gubbaarra utaalaa jiru asii jalaan dabree laga gamaatti walitti uffata gamaaf gamana jiranii iddoo itti walitti namatee isaan gara gabaatti iddoo barbaade ga'uu danda'anidha. Daandiin kun osoo bishaan biraan ga'ee barbaadu gosoota osoo rakkoo tokko biraan ga'ee. Amma iddoo kana geenyee jirra. Iddoon kun iddoo Hulluuqqoo san ittiin deemanii ittiin ce'anne. Iddoon kun harka namaatiin immoo uumamaan argamuu danda'e. Akka odeeffannoo kana abbootiin keenya yookaan akaakileen keenya asii nu himanitti warroonni laga gama kana jiran kun karaa ittiin Hulluuqqoo kana jala dabranii laga gama ce'uu danda'an tokko miilaanis ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf loonis harroota midhaan yeroo gabaa oofatan horiin soggaa gabaa deemanii asiin deemuu waan danda'aniif harkuma namaatiin humna namoota baay'isanii raawwatanii supha kana tolchanii raawwataniif achi jalaan hulluqanii kan deeman kan tolchanidha malee waan uumamaati miti. Kun immoo harkuma namaatiin qofforamee daandiin looniif akka tolutti deemsaaf akka tolutti kan qophaa'e jechuudha jidduun kun jechuudha. Tole egaa kun akkuma adeemtu harka namaatiin hojjetamedha. Mee amma bosona kana keessatti yookaan immoo laggeen yookiin immoo iddoo holqa kanaa kanatti bineensota akkamitti argamaa jettee ilaalta? Bineensonni naannoo kanatti argaman fakkeenyaaf bineensonni bosonaa amma jaldeessa fudhanne duratti arginee turre bira dabarre jaldeessi hin jira, qamaleen hin jira, waan akka qeerransaa hin jira. Gosoota garaagaraati bineensota hedduutu jira. Maaliif jidduu kana keessa namuu gadi bu'ee isaan reebuu hin danda'u yookaan immoo isaan qabuu hin danda'u waan ta'eef baay'eetti allayyaadha. Itti aansee immoo baay'eetti bosona waan ta'eef as keessa akka ajaa'ibaatti akka bareedaatti akka isaanii ta'utti kan jiraachaa turanii fi kan jiraachaa jiranidha ammarreen jechuudha. Tole amma bineensonni as jiran kuni uummata yookiin immoo uummata naannoo kana jiran miidhaa ga'uu danda'an midhaan isaanii, loowwan isaanii akkasumas immoo namoota irraa miidhaan kan odeeffatu jira. Inni inuma jira. Fakkeenyaaf bineensota bosona keessa jiran keessa waggaa fudhanne jaldeessi amma ol ba'eetu nyaata warroonni qote bulaan naannoo kanaa meeshaalee intanaan isaa nyaata oomishatanii jiran keessa ol ba'ee kan akka qamadiis gosoota garaagaraa beekalaa fa'aa jalaa nyaachuu danda'a. Garuu immoo ijoollee achitti eegsisanii raawwataniiti akka inni beekalaa san jalaa yookaan immoo nyaata san jalaa miineef eegamaa jira. Innis akkuma qaama tokkootti
jaldeessis namuma jennee namooti re. Akkuma seenattuu ka namnis jaldeessa irraa uumame waan jedhamu saniif inni osoo miidhamin midhaan isaanii osoo miidhamin achuma keessa akkuma jiraatu akkuma midhaan osoo inni achi keessa jiraatu waan isaan reeban hin qaban jechuudha. Aga midhaan sun gahuutti hin eegamaa jechuudha. Inni eegama jechuudha. Gaafa midhaan jalaa ka'e immoo innis akkasumatti jiraata jechuudha. Gadi mul'ata irraa gadee kun. Asii haasaa qaba. Tole gaama hulluuqqoo dabarree iddoo kana geenye jirra. Iddoon kun hulluuqqoo bira dabarree bishaan yeroo lammaffaa yeroo gadi gara lafaatti gadi utaaludha. Mee bishaan kanarraa bifa urkaatiin kan aarutu jira. Waa'ee kanaa mee si maal jettaati? Tole amma asitti hoggaa hubannee ilaallu holqa hulluuqqoo sana irratti marsaa tokko yeroo utaalu uummanni achi jalaan dabraa ture. Isa lammaffaa kun immoo baay'eetti gadi fageenya kan qabudha. Bishaan humnaan yoo xiqqaate amma gara meetira dhibbaa oliiti malee kun dhibbaa gadi muti yoo gadi fageenya isaa ilaalle kanammoo akkasitti hoggaa hubannee ilaallu fageenya isaa kan humna irra naati fidatee hoggaa inni lafa ga'utti lafa kana keessa immoo bishaan kan hurka qabaa miti akkasumaan humnaan akka inni irra naa gad dhufe saniitiin bifa saniin hurka kana keessa tonnoodha. Asiin immoo yaa'etuma laga kana qabatee raawwatee ofirraa kan gadi bu'uudha. Bineensonni bosonaa sunniin immoo kanneen kana keessa jiraatanii asumarraa dhufanii turanii midhaan yookaan intinoota uummataatti itti fayyadamaa jira waan ta'eef waa'een hurka kanaa humna bishaanii irra naa gadi kan gadi bu'u gadi fageenya isaa waan qabuuf bishaanis kan hurka horata jechuu barbaadan marti bara. Tole amma uummanni naannoo kana lafuma akkana jiru kanarra lafa haala teessuma isaa agartee jirta. Qonnaan bulaan qonna asirratti gaggeessaa jira. Bifa beelladaati immoo bifa kamiitiin sitti fakkaatamee qonna kan gaggeessu osoo jetti? Qonna innaa hubannee lammaas yoggaa fudhattu maasaan hin jijjira lagguma kana keessa maasaalee kana yoggaa fudhannu amma qarree gamaatirra hin jijjira yoo hubannee lamma tokko humna doonii fayyadamuudhaan irraa gadee yookaan lafa tabbaa waan ta'eef loon bu'uu fi ba'uu irratti rakkisa. Humnuma isaanii kana ka durre osoo loonumaa yoo osoo namtiriin jedheen uummanni keenya doomadhaaf faa qofforee lafa xiqqoo kana facaafachaa ture. Humnuma saniin doomaa fi intinni an qofforee raawwatee facaafate isaan immoo humna isaatiin achumarraa ol guuree ta'u jechuudha gara gaheetti kan fayyadamuu danda'u malee asirra fudhanne naannoo kanatti ka humni loonii asirra beetoo ba'uun immoo baay'ee tuffaata jechuudha. Mee amma akka aanaa gimbichuutitti lafti haalli teessuma lafa kanaa as keessa jirattee yaada turte moo jiraachuu isaa dhageenya nama kaatee dhufte? Jira malee amma fakkeenya hoggaa fudhanne warri waajjira turizimii aanaa gumbichuu keessa jiran inuma odeessanii jira malee wanni akkanatti ta'e yookaan immoo wanni akkatti bifa ajaa'ibaatiin bifa bareedaa ta'een jiraatu isa hubeettaa reeqa arguun amanuuf akkuma jedhasan jechuudha. As keessatti hoggaa hubattee ilaaltamu osoo naannoo kana yookaan qaamonni biyyoota gurguddaa irraa karaa dhufanii qaamanii ijumaan daawwannaa godhanii abbootiin qabeenya tirreen gara nagalee turizimii soota garaa madda galii tirreen taasisee namoota turizimii taasisee madda galii mootummaadhaafis ta'e uummataafis bu'aa isaa buusuu qaba jedhee yaada ture. Garuu immoo bifa kanaan immoo argamee kun gara fuulduraatti abdii irraa qabna ta'a. Wantoota akkana kanarratti immoo hojjetamee uummanni aanaa kanaatis ta'e gandoota kanaatis ta'e waajjira turizimiitis qaama mootummaatiin garatti dhufee irratti hojjetamee waan jedhu isaan kaasu barbaada. Tole amma ani kanas jechuu barbaadu holqi kuni holqi hulluuqqoo kuni yookaan immoo holqoon aanaa gimbichuu keessatti jiran bifa barreeffama bifa waraabbii viidiyootiin osoo taa'ee uummataaf yookiin immoo dhaloota dhufuuf dabarsinee mee maal jettaati? Tole gaaffii gaarii gaaffii bareedaa naa kaastee osoo na gaafate jedhee wanumaa yaadu na gaafatte gaaffiin kun baay'eetti kan uummataafis ta'e qaama kamiifiyyuu barbaachisuudha. Tokko holqoota amma kaasnee keessa amma holqi guyyaa irratti argamnu kun holqa hulluuqqoo jedhama. Holqoota kanaan alatti holqoota baay'eetu jira aanaa gumbichuu kana keessa. Holqa hulluuqqoo kana osoo bifa suuraatiin yookaan bifa viidiyootiin qophaa'ee bifa viidiyootiin isarra dabree raawwate immoo bifa barreeffamaatiin seenaawwan baay'ee qaba waan ta'eef gaarreenis teessumni isaatis bishaanonni isaatis teessumni lafaa hoggaa fudhanne bineensota as keessa jiran kana hoggaa fudhannee ilaallu baay'ee seenaa baay'ee qaba waan ta'eef seenaa isaa kana immoo osoo bifa barreeffamaatiin taa'ee kitaabonni isaatu barreeffamee uummata bira ga'ee
ummanni guyyaa boruuf iftaanii asumarraa barata malee namas gaafachuun naku kitaabota garaagaraatirra. Nuti amma hoggaa fudhannee ilaallu abbootii keenyas gaggaafannee seenaa isaanii amma muraasa nutti himanii warroonni immoo osoo kitaaba bifa barreeffamaatiin taa'ee jiraate dhaloonni dhufu ijoolleenis irraa baratanii seenaa kana akkuma salphaatti hubachuu danda'anii seenaa dabarsan immoo irraa hubatanii raawwatanii boruuf iftaanitti immoo maal akka irratti hojjechuu barbaadanis immoo quba qabaachuu danda'an jee tayyaadha. Tole ka daawwattoota keenya guyyaa irraa kana hulqoota jiran hulqoo guyyaa irraa kana asumarratti xumurraa daawwattootaaf jaalatamtoota keenya irraa hulqoo asumarratti xumurree jirra. Torban mata duree hulqoo yookaan immoo holqoota biraa qabannee amma deebinutti nagaan nu turaay hoolaa bura liban.